So Python data structureota baay'ee qabatee dhiyaata. Isaan keessaa liistii, seetii, tappilii fi dictionary'n isaan tokko. Har'a kan wajjin ilaallu seetiidha. Seetii kan fayyadamnu yeroo tartiibni qabiyyee daataa stoorii gochuu barbaannu rakkinaan uumu ta'edha. Wajjin ilaalla. Jalqaba seetii duwwaan uumaa maqaa seetii koo fakkeenyan jedha. Data structuring seetii Python functionoota maal akka of keessaa qabu baruuf system functioning help jedhamu fayyadamuu dandeenya. So help jedhee. Fakkeenyaatti itti dabarse. Akka argitan Python nama seetii fayyadamuun functionoota adda addaa dhiyeessaa. Isaaniin asitti arguu dandeenya. Mee tokko isaa fudhannee ilaallu. Adii fudhannee ilaallu. Adii yoo ilaalle descriptionii qabasiiti maal akka inni nu godhu functioniin kuni qabiyyee seetiitti adii gochuuf itti fayyadamtu jedha. Add an element to a set jedha. So isa dhaqnee fayyadamu. So isa fayyadamuufi fakkeenya add 10 jedha. Lakkoofsa 10 qabiyyee seetii kootti dabaluuf jechuudha. Sana booddee seetii koo yoon display godhe lakkoofsi 10 itti dabalameera jechuudha. Isa duwwaa miti kan lakkoofsa duwwaa miti seetiitti dabaluu kan dandeenyu qubee dabaluu dandeenya. Deesimaalii illee dabaluu dandeenya. Buuliyaanii illee dabaluu dandeenya akkasitiin kana display godhe sana booddee fakkeenya jedhe seetii koo display godhe qabiyyoota daataa taayipii adda addaa seetiitti dabaluu akka dandeenyu argina jechuudha. Lakkoofsa deesimaalii buuliyaanii fi qubee. So hubadhaa qabiyyeen seetii tartiiban qabu jalqaba 10 sana booddee sana booddee deesimaalii sana booddee buuliyaanii yoon gasheeyyuu tartiiba sanaan hin jiru. Gaafa daataa structurii warra kaan irraa seetii fayyadamuuf murteessinu kan beekuun nurra jiru kanadha. Seetiin tartiiba qabaachuu dhiisuusaa jechuudha. Liistii fi tappiliin akkas miti. Daataan tartiibatti gashitaniin ta'a daataa structuroota kana gaafa fayyadamu. So inni kan biraan immoo yoom fakkeenyaaf lakkoofsi 10 as keessa jira seetii koo keessaa. Lakkoofsa 10 kan biraa seetii kanatti dabaluun barbaade fakkeenya add jedhee 10 hin gashaa. Sana booddee seetii koo display godha qabiyyeessa. Gaafa display godhu lakkoofsi 10 af tokko duwwaa mul'ata. Already lakkoofsi 10 yoo keessa tureyyuu kan biraa yoo itti dabaleyyuu lakkoofsi 10 ammallee af tokko duwwaa mul'ata. Sababiin isaa immoo seetiin qabiyyee tokko af tokko duwwaadha kan inni qabatu irra deddeebi'ee wanta tokko qabachuu hin danda'u. Lakkoofsa 10 al dhibba yoon lakkoofsa 10 seetii kanatti gasheeyyuu 10 tokko qofaa qabata. Waa'ee seetii kana beekuun barbaachisaadha jechuudha. Inni kan biraa seetii gaafa fayyadamnu yeroo baay'ee kan nuti beekuu barbaannu seetiin sun qabiyyee meeqa akka qabudha. Isa gochuuf immoo functionii leen jedhamu fayyadamna. Leen jedhee maqaa seetii koo itti dabarse qabiyyee 4 akka qabu nutti himaa jira jechuudha. Okay. So inni kaan immoo yeroo ta'u tokko seetii keessaatii qabiyyee diliitii gochuu barbaanna. So functionii remove jedhamu jira isaa fi functionii sana akkamittiin akka fayyadamnu Pythoniin gaafachuu dandeenya. Kun yeroo irra deddeebi'ee kan agarsiisu ofii keessan Python functionii maal akkasii dhiyeessu ilaaluu akka bartaniifidha. Help yoon jedhee sana booddee maqaa seetii koo remove on jedhee functionii remove kun maal akka godhu Python mataan isaa nutti himaa jechuudha. Remove an element from a set, it must be a member jedha. Qabiyyee seetii keessaa remove gochuuf itti fayyadamaa jedha. If element is not a member, raise a key error jedha. Kun immoo yoo qabiyyeen sin remove yookaan delete gochuuf yaalaa jirtanii seetii sana keessan jiru ta'e error argattuun hin jechaa jira. Wajjin ilaalla akkam akka ta'e. So fakkeenyaaf seetii fakkeenya jedhu qabna. Qabiyyee isaarra deebiin asitti display godha. 10 5 falsii fi A of keessaatii qaba. Fakkeenyaaf 10 remove gochuu barbaadu jedhee fakkeenya
jedhe kun kudhan rimuuvii nu godha seetii keenya deebisee displeeyin godhe kudhan as keessaatti rimuuvii ta'eera jechuudha. Qabiyyee seetii kana keessa hin jirre immoo rimuuvii gochuu yaala takka fakkeenya remove dhibboon jedhee dhibbi seetii kana keessa hin jiru eerrii argachuun irra jira eerrii argadheera jechuudha. Kana kamtiin beekna eerrii akka argannu kana functionii kana maal akka inni godhu gaafachuudhaan jechuudha. Pythoniin system functionii help jedhamu fayyadamnee maqaa seetii keenya sana booddee maqaa functionichaa akkasitiin dot maqaa functionichaa yoo jenne maal akka godhu nutti functioniin sunii fi maal amala isaa yookaan behaviorii functionii sanaas nutti asitti nutti himaa jira. Yoo qabiyyeen isin diliitii gochuu yaaltan achi keessa hin jiru ta'ee eerrii argattu nu jechaa jira. Dhuguma immoo eerrii argannaa jechuudha. Kun akka hin taane yoo barbaanne gaafa wanta ta'e diliitii goonu wanti sun seetii sana keessa hin jiru yoo ta'e eerrii argachuu yoo barbaannu ta'e functionii kan biraan jira. Functioniin kun immoo functionii discard jedhamudha. Isas waa functionichaa ofii keessan Pythoniin gaafachuu dandeessu akkasitiin maqaa seetii keessanii discard yoon jedhe nutti himaa jechuudha. Kunis remove an element from a set if it's a member jedha. Yoo qabiyyeen suni seetii sana keessa jiraate remove godhii jedha. Yoo qabiyyeen sun seetii sana keessa hin jiru ta'e immoo homaa tokko iyyuu hin godhiini jedha. Kuni amala functionii kanaadha. Nutti himaa jira jechuudha hunda isaasiiti. So fakkeenyaaf qabiyyee seetii keenya keessa jiran deebiseen display godha. Amma 5.5 buuliyaanii fe'een jira. Waan achi keessa hin jirre diliitii gochuu yaalamma. Fakkeenya jedhee discard dhibboon jedhee wanti tokko iyyuu hin ta'u. Dhibbi yoo as keessa jiraachuu baate iyyuu eerrii nuu kennaan jiru jechuudha. So filannoon kan keessanidha. Yoo qabiyyee seetii keessa hin jirre diliitii gochuuf yaaliin godhamu beekuu barbaaddan remove fayyadamaa. Yoo isaaf dhimma hin qabdan ta'e immoo discardii fayyadamaa jechuudha. Okay. So functioniin itti aanu kan inni ilaaluu barbaadu functionii clear jedhamudha. Qabiyyee seetii keenya keessa jiru hunda isaa diliitii gochuu barbaanne functionii clear jedhamu fayyadamna. Isas akkamittiin akka fayyadamnu asitti dhaqnee ilaaluu dandeenya. Fakkeenya clear yoon jedhee nutti himaa jechuudha. Remove all elements from this set jedha. Qabiyyee seetii keessa jiru hunda isaa remove gochuuf fayyadamtu jedha. Fakkeenya clear yoon jedhee kana booddee seetii koo yoon display godhe seetii duwwaadha jechuudha. Qabiyyee kan of keessaatti qabatu ture seetiin maqaan isaa fakkeenya ta'e amma garuu clear erga fayyadameeti duwwaa tafeera jechuudha. Okay. So jalqaba irratti akkamittiin seetii akka uumtan sin argisiiseen ture. Isas akkasiin ture seetii yoon jedhee akkasitiin seetii duwwaa uumna. Garuu yeroo hundumaa seetii duwwaa uumuu barbaannu yeroo tokko seetii qabiyyee qabu uumuu barbaanna. Gaafuma seeticha uumnu qabiyyee laachuufii barbaanna. Isa uumuuf immoo fakkeenya jedhee sana booddee qabiyyoota isaa akkasitiin laachuu nan danda'a jechuudha. Seetii kun display godhe 1 2 3 qabiyyeen sun display ta'a jechuudha. Akkasitiin qabiyyee uumuu dandeenya. Seetii gaafa uumnus qabiyyee isaa akkasitiin itti dabaluu dandeenya jechuudha yeroo masan. Aadiituun fayyadamanii jechuudha. Asitti aadii fayyadamnee argitaniitu qabiyyee tokko itti dabaluu fi garuu gaafuma seetii sana uumnu akkasitiin itti dabaluu dandeenya qabiyyee.